شوابها أنا فانتالي خيستي هم نوني أمارها لله خلي سراوتنين ميليشوتا في بوليسوت أوروما دي دميشاني أول أجيسون همامي هم نوني أمارها أنا فانتالي خيستي لله هم نوتا أورومي أرد تراوتن كنين سوابا لفنا لفات الله فخريول لو تنفتو تمك أنكور كي جامتو هم نانك أبتني بيستا بيلا مكا أوراق دانا جامتي مقافة تونس بيكامي تجرا أكجراتا أنا فانتالي توكو بيبيستي متي هم نوني نانو أمارها خان سوابا لفنا لفاتين لفا قركيك أبتني جران ميليشوتا بوليسوتا أوروميا في فدرالا آنيشا خيسا سوابا نجينيات بوبا فمن رتي لكاسا بنون ديد ميشاني أول أجيساني هدو مديساني تجران سوابا لله خناتين داندين قدتش فينفني في جبوتي والقنم سيسو ارغا خاليساتي چوفا دجرا همنوني أمارا ميليشوتا أوروميا فتن كنين ميشالي ورانا غرغدا فيدما أكا تران جراتا نانيشا خوني ميتجرا هلالان كونس غويا خاليسا تورا ساعتي سديتي في ولكا راي غالي خانغا فما تريروتو ريفي ميليشوتا في بوليسوتا أوروميا خاليسا دوماني غرا مغالا متارا من يالا أوروميا تي غورا ماجرا چولي وديفن نجرا قنمالي ساليلا خاليسا سنين كونكولاتوني أمبولانسي لم بيترولي لما كسمس ميشالي ورانا باين hidhattoota amaaratiin fudhatamullee gabaasan nugee ifa godha guyyaa har'aa sababa daandiin gudichi cufameef magaalaa Mataaraa konkolaattota gurguddaan danqamtee jiraachuulleen gabaafamaati jira. Duula shanii balleessina jiruun mootummaan naannoo Oromiyaa gaggeessaa jiru godina Wallaggaa keessatti miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuun dhagahame. Dhiyeenya kana walgahii caffee Oromiyaatti gaggeeffame irratti Presidenti mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa humni waraana bilisummaa Oromoo irree jabeeffachuu bira dabree sadarkaa humnoota mootummaatii ol ta'utti deemuu hime. Kanaafis ji'a tokko keessatti nageenya Oromiyaa mirkaneessuuf waadaa kan seene Shimallis guyyoota muraasa dura raayyaa ittisa biyyaa humnoota addaa Oromiyaa milishootaa fi qaamota biraa waliin ta'uun godinoota Wallaggaa aanaalee garaagaraa keessatti namoota nagaa irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuun himamaati jira. Miidiyaaleen biyya keessaa bulchaa godina Wallaggaa bahaa obbo Gaarii Nagaraa waabeeffachuun akka gabaasanitti aanaalee godinichaa 18 fi gandoota 200 ol keessatti humnoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo waliin lola gaggeessaati jira. Itti aanaa bulchaa nageenyaa Oromiyaa Komishinar Tsahaay Nagaash ammoo humnoonni godinicha keessatti humnoota mootummaatiin lolaa jiran waraana bilisummaa Oromoo finxaaliyyii Amaaraa fi Beenin ta'udha dubbatan. Gama biraatiin mootummaan Itoophiyaa opereeshinii duula waraana bilisummaa Oromoo balleessuu gaggeessaa jiraniin sanada iddoowwan waraanni bilisummaa Oromoo humna isaa itti leenjifatu jee adda baasuun haleellaa qilleensaa fi lafoo adeemsuuf akka jiru himamaati jira. Godinaaleen haleellaa kanaaf maqaan tarreeffatan godina Qeellam Wallaggaa, Wallaggaa Dhihaa, Wallaggaa Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa, Boorana Keeniyaa fi Gujii Lixaa yeroo ta'u godinoota kanneen keessaayis maqaalee bakkoota leenjii waraanni bilisummaa Oromoo itti leenjifatan jedhu tarreesseeti jira. Waggoota afran dabran keessa mootummaan Itoophiyaa lixa Oromiyaatti lola labsuun sababa waraana bilisummaa Oromoo balleessina jiruun jiraattota nagayaa jumlaan ajjeesaa turuun ni beekama. Duulli yeroo ammaa mootummaan humnoota isaa waliin qindeessee gara lixa Oromiyaa bobbaasee kun duula duguggaa sanyii kan waggoota afran dabre uummata naannichaa irratti gaggeeffameen addaa miti jaamaati jira. Mootummaan federaalaa erga labsii dhukaasa dhaabuu humnoota Tigraay waliin labsee kaasee Oromiyaa keessatti bifa haaraan lola jalqabeeti jira. Lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saawud Arabiyaa garaagaraa keessatti dararamaa turan guyyaa har'aa gara biyyaa galchuun eegalameeti jira. Lammiileen guyyaa har'aa balalii xayyaara jalqabaatiin gara Itoophiyaa deebifaman wayita buufata boolee idil addunyaa gahanitti simannaan qaamolee mootummaatiin taasifameetiif jira. Lammiilee carraa duraatiin gara biyyatti deebifamuu argatan daa'imman dubartootaa fi kanneen rakkoo fayyaa qaban ta'ulleen ibsamee jira. Akka gabaasa maddeen mootummaatti lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti 100,000 ol ta'antu dararamaa jira. Adeemsa gara biyyatti deebisuutiin ganama har'aa bitootessa 30,2022 balaliin xayyaaraa jalqabaa Finfinnee dhaqqabee jira. Lammiilee gara biyyatti deebifaman kanaaf magaalaa Finfinnee keessatti iddoon tursiisaa yeroof qophaa'ee keessaa kan qofsifaman ta'uunis ibsame. Ji'oota muraasa dura mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaa manneen hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti rakkachaa jiran yeroo gabaabaa keessatti biyyatti nan galcha jechuun erga waadaa seeneen booda namoota 40,000 takka erga galcheen booda kanneen hafanitti dhiisee ture. Dhiibbaaleen garaagaraa lammiileen kun akka gara biyyatti deebi'aniif keessaa alaan taasifameen mootummaan Itoophiyaa Saawudii waliin ta'uun lammiilee kanneen ammas gara biyyatti galchuu jalqabeeti jira. Paartiin KFO marii biyyaalessaa Itoophiyaan gootu irratti hirmaadhu jechuun beeksisee jira.
durataan KFO Profeesar Mararaa Guddinaa paartiin isaanii akka hin hirmaanneef sababni isaan dhaleessan marii biyyaalessaa qaama walaba ta'een gaggeeffamuu osoo qabu mootummaan garee ifiif jaarrateen gaggeessuu barbaadaa jee. Profeesar Mararaan marii biyyaalessaa kun qaama walabaatiin gaggeeffamuu fi kan gareen hundinuu irratti waliigalan ta'uu qaba ture jechuun maddeetti himaniiti jiran. Dabaluunis Profeesartichi mariin biyyaalessaa kun warra qabsoo hidhannoorra jiran dabalatee hunda hirmaachisuu akka qabu kan himan yeroo ta'u warra hidhatee bosona jiruu fi warra kaabaalolus hirmaachisuu qabaa jee. Mariin kun marii mootummaa fi gareelee mormituu jidduutti taasifamu qofa ta'uu hin qabu. Mootummaa fi gareelee mormituu rakkoo biyya kanaa hiikuudhaaf tokko lamaan kanan fudhadhaa kanan kenna jechuun kan itti dubbatan ta'uu qabas jedhan. Profeesar Mararaan aangoo dabalatee dhimmoota biroo irrattis dubbatamuu akka qabu kan himan yeroo ta'u muummichi ministeera Abiy Ahmed ammoo mariin biyyaalessaa aangoo qooddachuu akka hin dabalannee fi waggoota 5 dhufuuf paartiin isaanii akka biyya bulchitu dubbataniiti turan. Profeesar Mararaan filannoo biyyattii bilisaan waan hin gaggeeffamaniif dirreen siyaasaa bal'attee filannoon akka irra deebi'amuuf paartiin isaanii gaafii qabaachuullee dubbataniiti jiran. Kana malees mootummaan waloo waggoota 5 booda osoo hin taane amma akka dhaabbatu barbaanna jechuun fedhii dhaaba isaanii ibsanii marichi qaamota walirraa fagoo fi waldidaa turaniin walitti fidee biyyattiin akka nagaa argattu gara dimokiraasiitii fi guddinatti akka ceetu mari'atu barbaachisaa jiran. Mootummaan nagaa sirna dimokiraasii ijaaruu fi guddina biyyaatiifis qaamolee siyaasaa biyyattii wajjin waliigalteedhaan waan hunda raawwachuu qaba jechuun kan dubbate Profeesar Mararaan seenaa Itoophiyaa keessatti filannoon haqaatii fi dhugaa kan uummataa fi sabni abaluu bakka nahaa bu'u jee raawwate hin turre jedhan. Rakkoo siyaasaa biyyattii filannoo haqaa gaggeessuu dhaburraa akka maddus eeruudhaan warreen filannoo mo'achuu danda'an isaan kaan mana hidhatti isaan kaan qeetti kaan immoo bosonatti galchanii sabni nu filate jechuun tapha hin taane jechuun dubbatan. Naannoo Affaar iddoolee walitti bu'iinsi turetti barattoonni 40 ol ammas barnootatti hin deebine jedhame. Biiroon barnoota naannoo Affaar akka beeksisetti osoo lolli naannichatti hin eegalamin dura barattoonni 90 ta'an barachaa kan turan yeroo ta'u kanneen keessaa 40 gara barnootaa hin deebine jedhan. Itti aanaan hoogganaa biiroo barnoota naannichaa obbo Darrasaa Muhammad wabeeffachuun miidiyaalee mootummaa akka gabaasetti sababa manneen barnootaa diigamanii bishaanii fi bu'uuraaleen misoomaa barbadaa'aniif barattoonni kanneen gara manneen barnootaa osoo hin deebiin hafan. Lolli kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraayitti ji'oota 18 dura jalqabe naannolee ollatti babal'achuun naannoo Amaaraa fi Affaar keessatti miidhaa guddaa geessisuun ni beekama. Yeroo ammaatis humnoonni Tigraay aanaalee Affaar 5 caalan to'atee akka jirus gabaafamaati jira. Garuma biraatiin dhiyeenya kana mootummaan federaalaa fi mootummaan naannoo Tigraay gargaarsi namoomaa uummata waraanaan miidhame akka dhaqqabuuf dhukaasaa dhaabuu labsaniiti jiran. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa waldhabdii hooggantoota ABO jidduutti uumamee ture korri sabaa yaamamee akka furamu ibse. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa waldhabdii hooggantoota paartilee ABO ilaalchisee ibsa bitoota 28/2022 baaseen korri sabaa yaamamee akka furamu murtii kennuu beeksiseeti jira. Boordichi kana kan beeksise xalayaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawit Ibsaatii fi itti aanaa hayyuu duree obbo Araarsoo Biqilaatiif barreeffamteen maxxansuuni. Boordiin filannoo muudama garee Araarsoo Biqilaa erga kuffiseen booda deemsa ture kan ibse yeroo ta'u murtee boordiin filannoo biyyaalessaa yaa'in garee Araarsoo Biqilaatiin durfamu bitootessa 4/2013 yaamee fudhatama hin qabu jechuun dabarsee ture oliyyannoo Araarsoo Biqilaa faatiin dhiyaate bu'uura godhachuun manni murtii federaalaa sagalee carman haquu yaadachiisee jira. Boordichi komii isaa mana murtii federaalaatiif dhiyeessus murtichi iyyannoo hin barbaachisu jechuun sagalee caalmaan fudhatama dhabsiifamee jira. Kana booda boordichi dhimmicha irratti murtii jibbaataaf dhiyeeffachuun manni murtichaa murtii fulbana 3/2020 akka dabarseen falmii garee Daawit Ibsaa fi Araarsoo Biqilaa jidduu jirtu dhaggeeffatee murtii bulchiinsa akka irratti murteessuuf boordichatti dabarseeti jira. Kana booda akkaataa murtii manni murtii jibbaataa dabarseen gareen lamaanuu falmii fi ragaa isaanii 7 keessatti akka dhiyeeffatan gaafachuu kan ibse boordichi obbo Daawit Ibsaa falmii mana murtiirraa waan hin turiniif sanada haala falmichaa ibsu fuulli 82 akka isa gahu godhuun gareen lamaanuu falmii isaanii barreeffamaan dhiyeeffachuu hime. Boordichi ragaa fi falmii gareen lamaan kana erga fudhateen booda adeemsa falmii kana qoratee yaada murtoo akka dhiyeessuuf garee ogeessotaa miseensota 3 qabu hundeessuun hojiitti galchee jira.
Gareen kunis falmii fi ragaa bitaaf mirga jiru murtii manni murtii jibbaataa federaalaa dabarse ilaaluun erga qoratee booda gurraandhala 8/2022 yaada murtii boordichaaf dhiyeesseeti jira. Qorannoo kanaan yaa'iin waliigalaa bitootessa 10/2021 garee araarsoo biqilaatiin godhame kan adeemsa seeraa hin eeggatanii fi dambii ittiin bulmaata paartichaatiin qaamni yaa'ii yaamuuf aangoo qabuun kan yaamame akka hin taane mirkaneesseeti jira. Boordichi murtii tana bu'uura godhachuun akkaataa dambii ittiin bulmaata paartichaatiin gareen lamaanuu miseensota koree hojii raawwachiiftuu ta'anii fi kanneen lammiilee biyya alaa ta'aniin ala maqaa miseensota koree jidduu galeessaa 38 teessoo isaanii waliin akka dhiyeeffatan gaafatee jira. Haaluma kanaan xalayaa bitootessa 18/2022 barreeffameen araarsoo biqilaafaan maqaa namoota torbaa kan galchan yeroo ta'u Daawit Ibsaa faana ammoo rakkoo amma paartichi keessa jirurraa kan ka'e maqaa miseensota koree jiddu galeessaa dhiyeeffachuu akka hin dandeenye xalayaa bitootessa 20/2022 barreessaniin beeksisaniiti jiran. Qaama yaa'ii waliigalaa yaamuuf aangoo qabu kan ta'an miseensota koree jiddu galeessaa teessoo isaaniitiin yaamichi walgahii akka isaan dhaqqabu godhame yaaliin gama boordichaatiin godhame waan hin milkoonneef filannoo murtii biraa fudhachuu ibse. Boordiin filannoo biyyaalessaa paartichi yaa'ii waliigalaa yaamuu akka qabu ibsuun rakkoo hoggansaa amma keessa jiruun yaa'icha osoo hin gaggeessin dura dambii yaamicha yaa'iitii fi seera filannoo hordofuu mirkaneessuu waan barbaachiseef karoora yaamicha yaa'ii ilaalchisee murtee qaamni seera qabeessi paartichaa laatee fi qaboon yaa'ii paartichaa akka dhiyeeffatan murteessee jira. Boordichi qaamoleen kanneen murtoo kana hanga eebila 24/2022 akka dhiyeeffatan murteessuu kan beekse yeroo ta'u addi bilisummaa Oromoo ibsa baaseen murtoo boordiin filannoo isa dhaqqabuu ibsuun murteen kun murtii waggaa tokko dura laatameen garaagarummaa hin qabu je. Murtii boordii filannoo kana hojiitti hoofu waajjiraaleen ABO seeraan alaa cufaman akka banamanii fi miseensota ABO fi miseensota gumii sabaa paartichaa mana hidhatti dararamaa jiran akkasumas hayyuu duree ABO Jaal Daawit Ibsaa mana jireenya isaanii keessatti ugguraman akka gadhiifamanii fi walaba ta'anii akka lammii tokkotti gahee fi dirqama isaanirraa eegamu akka baaniif waggaa tokko oliif irra deddeebi'ee boordii filannoo Itoophiyaa gaafachaa kan ture deebii argachuu akka qabu ibseeti jira. Tolgaa kabajamtoota daawwattoota BBS oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaannee sangammaa daawwattanii akkasii wajjin